نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واي أغرتني كالسي يوكا أمو شرابة ميررتي قد أنو يوكا أمو خفي كجد أمو كأغرتي ميرتي قد أمو كان كوب إلي كأغرتي كومي أول دبر الرا كنين لالكسي أكاتا إتي إرتي مسحي قون يوكا أمو إرتي بشاني قوي فنو لا لقباب سيني إني كوني أغرتي وان نبي صلى الله عليه وسلم إرانو دبر الراج حديث باي إيران وانو دبر كنافو وان خلافك أبو متيجو أغرتني إرتك ويفتشون نبي صلى الله عليه وسلم مغيرة ابن شعبان ويتي أغرتي ودو أغرتن إسا ولين تري ويتي أغرتي نبي صلى الله عليه وسلم ودو أغرتني ميل برغاني جدن ميل ديكا تشوفو يتسان جدن قجدي خفي إساني الراباسو بربادي جنان ديسي جدني النبي صلى الله عليه وسلم طهارة الرت أوفت ديسي جدني طهارة أغرتي ودو أغوتو قرد ديك أرجتشو دا ويتا سون قرأتين دورا ودو أغوتو قرأت دي خفي كان أما الرت أغرتي قيفتشو أكدان دان إسا إبسان جتشو كنافو قيفتشو وان أغرتي سنة نبي كينا صلى الله عليه وسلم كيس جرو جتشو كنافو كالسي كجنون كامو شراب ميلا كنس كان كيس أغرتيه سينا جورب كجر أمو كان جتشو غرو مي أكاتا إتي قيفنو أسولالين دورا أولاغالي نما قيفتشو بربادي قوتو إسا بربادو را قباب سينيلال طبعا نمني قيفتشو بربادي مسلمني تقويو أغرتي فكيف هاجنو كالسي او كامو شراب ميلا الرت غدتو كان يو الرت قيفتشو بربادي مال قوتو إسا برباچسا كجدو هلال duraan dursee namni kun wayita agartee shurraaba miilatti godhate kana osoo hin godhatin dura ka wudu'a guutuu godhatee ka miilallee waliin dhiqate jechuudha ka ta'e ta'uu qaba xahaaraa guutuu ka qabu jechuu ammas itti aansee kana malee wanti inni godhate kun kaalsii yookaan ammoo shurraabni inni uffate kun kiyyoo miilaatii ol ka dabre ta'uu qaba jechuun bakkee wudu'aaf miila dhiqannu guutuu ka waliin gahee isa haguuge ta'uu barbaachisa jechuu ammas wanni inni agartee godhate kuni yookaan ammoo kaalsii yookaan ammoo shurraabni miilatti inni godhate kuni agartee ka qulqullina qabu ka najaasaa irraa qulqullaa'e ta'uu qaba jechuu najisa yoo ta'e miicamuu waan isa barbaachisuuf ammas wanti kuni wanni inni godhate kuni ka halaala ta'e ta'uu qaba ka hatame ta'uu hin qabu ammas harrii irraa yookaan ammoo hariira ka jedhamu irraa waan tolfame ta'uu hin qabu waan agartee dhiiraaf uffachuun dhoorgameerraa ka tolfame ta'uu hin qabu akka mathalan kal'oo yookaan ammoo erbee waan najisa ta'ee irraa haa jennu fakkiif kanaafuu kunniinis beekamuu barbaachisa jechuudha ammas quyyifachuun ka hayyamamu yookaan ammoo irra haxaayuun ka hayyamamu yeroo beekamaa takka kaayamee jira kunis yeroo kana keessaan kan bahin ta'uu qaba kunis nama agartee biyya jiraatuuf nama agartee imala hin deeminiif guyyaa tokkoo fi halkan tokko guutuu jechuun sa'aatii 24 jechuu nama ammoo deemee karaa deeme yookaan ammoo imala deeme imala jechuun nama agartee kiloomeetira 80 yookaan ammoo 82 ol karaa deeme yoo kun nama imala deeme jedhama nama kana yoo ta'e guyyaa 3 fi halkan 3 hayyamamaaf jechuun sa'aatii noo kalaallu taate sa'aatii 72 ta'a jechuu kanaafuu ulaagaalee kanniin yoo ka guute ta'e yoo ulaagaalee kanniin guute ta'e طبعا kabiraas wanni akka hin daganne barbaachisu agartee wayita quyyifachuu barbaade kana inni agartee xahaaraa isa diqqaa irraa ta'uu qaba xahaaraa guddaa yookaan ammoo janaabaa yookaan ammoo dubartii agartee dhiiga ji'aa itti jiru yoo irraa qulqullooyte yookaan ammoo dhiiga dahiinsaa irraa ka qulqullooyte taate qaama guutuu yookaan ammoo nafa guutuu dhiqachuu waan barbaachisuuf quyyifachuun hin hayyamamu jechuu kanaafuu ulaagaalee kanniin beeynee mee amma ammoo akkaataa itti quyyifatan yookaan ammoo akkaataa itti irra haxaawatan laalla jechuu akkaataan irra itti miila haxaawamu
akkuma reefii jennee xab'an bakka kanatti ammallee ka beekamu nu barbaachisu wanni irra agartee haxooynu kuni ka qaama isaa keessaa mul'isu ta'uu hin qabu qal'inna irraa jechuudha. Qal'inna irraa ka qaama mul'isu ta'uu hin qabu. Garuu ulamaa'in tokko tokko yoo mul'isellee yoo ittiin deemuu danda'e hin hayyama ittiin deemuu yoo ka danda'u taate hin hayyamama jedhan. Garuu ammas ka agartee hin citin baay'ee guddatee ka hin baqaqin yookaan ammoo baqaqni isaa yookaan ammoo cinni isaa ka guddaa hin ta'in jedhan. Kanaafuu mee insha Allah ammaaf hagaraha asitti dhaabanna kana mee xiqqoo jennee walitti deebina rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nu haa gargaaru kana boodaan itti aansinee akkaataa itti quyyifamuu fi waan hafellee hin laalla waliin laalla hada wallahu a'lam وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع هو مرضاة عظيم